rakkinni keenya barnoota qofa osoo hin taane rakkinni keenya inni guddaan inni lafa jiru jechuudha. Nagaadha. Nagaa keessa jira wanti hundumtuu. Nagaa keessa jira jireenyi. Nagaa dhabne lolli itti bahi nagaatti. Nagaan nutti duuba jirti lolli gara na jira. Lola kana keessa dabartee nagaatti baata. Itti bahi lolatti. Loltee dabartee nagaatti baata bara. Maal jechuudha? Eessatti hafa? Nagaa keetti deebi'uuf, nagaa argachuuf uummata Oromoo Oromiyaan kun hamma danda'u hidhatee hamma danda'u waraana yoo leenjifatee fi hidhannoo hanga finjaanitti yoo hidhate yoo tokko ta'e yoo ijaare yoo tumse Oromiyaa nagaa duraatti deebisuu danda'a. Oromiyaa Oromoon Oromiyaa sabboontota ijaaruu danda'a. Hayyuunis walirratti ka'aa jiru. Hayyoonni keenya sadaraa keessan tokkummaa uumaa. Simbeektota simbiyya tokko uumtanii nama ija hoogganuu danda'udha. Biyya keenya diiginaa ol dhagaa oliif obsaa. Utuu beekumsaaf dandeettii guddaa obsa guddaa dhabaa jirtu. Beekumsa hunda qabaatan nama hayyuu amma keessan hin qabne biyya hayyuu amma keenya hin qabne nagaatti jiraataa jira. Wal dhagaa wal dhaggeeffata. Maal jedhan jedha. Maal jennu jedha. Wal gaafata. Maal oliif obsaa? Oliif obsaa. Ilmaan narraa Oromiyaa keessatti dalagamaa jiru. Ilmaan Oromoo keetiin du'aa jiru kun sinaa gaddisiisuun silaas waan hin jedhuun qabu baay'een gadde amma argaa jirtu Wallagga Gujii Booranaa irra guddisaan Wallagga keessatti Wallagga Lixaa keessatti cafacafamaa uummatii waggaa 3 darban keessa turan har'a haara galfatan ammatee argitan yeroo sana Shawwaan nagaa ture Arsiin nagaa ture Baaleen nagaa ture naannoowwan sabbataan buraayyuu dabalatee raatee nagaa kee turan. Jimmaan dabalate jimmaan rayyuu nagaa har'a immoo itti seenee beddellee jalaan cabsaa jira rukutamaara manni gubataara ilmaan Oromoo du'aa jira kaleessanni Wallaggaa ture itti ce'e kaleessanni Gujiirra dhufe Baaleetti ol seene Booranaatti seene Adaamaarraa nas seene Bishooftutti seeneera in argitu Oromiyaa holiin ga'e Salaaleen seeneera eessata ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti du'aa jira kun maal ta'udha kaleessa gaafa tokko manni inni tokko gubatu inni tokko dhaabbatee ilaaluu osoo hin taane fiigee dhaqee irratti dhaamsee eetutti qabsiisee gaafatu hordofuu qeensa ishee gubuu qaba. Har'a garuu garatti abidda ofirraa dhaamsuu dadhabe. Ammayyuu immoo yoo dandeessan yoo hunduu gadi ba'ee itti ba'e salphaadha. Amma ta'e akka kaleessaatti dhaamsuuf yeroo gabaabduu keessatti dhaamsuu dandeenyu ta'uu baatu iyyuu yeroo nu fudhatu malee har'ayyuu immoo baay'ee dhaamsuu dandeenya. Yoo bubbule immoo kanarra waggaa tokko lama nutti fudhata dhaamsuuf abidda kana itti ba'a dubbii kanatti. Sinin jedha torban dhuftu mata duree biraa qabadhee kan dhufu waan goonus dhabne gaa Oromiyaa nagaa kana hawwina ilmaan Oromoo sabboontota nagaa barbaadan uummata nagaa jaallatu kana nagaa dhabe silaas maal goona torban dhuftu mata duree biraa namni gan dhufutti turtiin keessan gamanumaan